ilmina ma jaban amma kana kaysatti yo badi dakata kattin te khajora sa so hanawere kato baka shirki kana ugar dalaftul lala yab to ko jenam to ko ulama torre da bran kana kaysa nina saweji rasul makayyatte hasaw barga wa shirki kana ugar barzizu la tasanit malala niji la tasanil lala mizana rajula sika hanan gab to ko rifatati yaddawe kana ma yaddaw taagi مال الشيخ الرمال تابعين عن جنانه فريابو مكرة كوتو أركنيه إنجي مال مكرة فرشركي تو كنت قيس الدلقة تنا ندم ميسنا واسنا والله ما كان قدا يني تمجال جنجي ما هيا جنا مخارج سنا يدوي تاو مال تابع الشيخ جنان فر إذا هم تكاتو دلقة مال نماتو هذا في نخايته جيجي الله أكبر جير بالفتح ما هو مدلقانا كنا فقط أكم مات ونكناتات جير بنما بتشين كرانجل تجي لالله من بيتنا جيرون كنا فقد إسي تنا فلابط الله لكم بيت جلني الجير كسبت متى دين كان فيد من ربنا هاقولوا دين كان رانا مبوغ وفت ربنا هاقولوا أم سبلا الدبر نزرت كيس موت الليك أمنا كسمت شيكا كي يقاسيديس وزرا دوبان أم سبريدا دبر سنة رب قالت إساني هاقلتو أم سراي فشي بيان كسرت تجولة نتا مجراني من قدوس نمومدت تودا عمل نمغيا أكما سن يرخينيا شيكا فيرس أم سبلا abates been udane balayen kay ñorren sandro batane sadan saballa ka batane asrat yarsane rabbi galata gudda isani fagal cho wonne masrat da muga umati qoda ta male wonne takallena rabbi galata isani agal cho inshallah namadi kan rabo wa rabbina hawadu rabbin subhanahu wa ta'ala wadbatu ya ayyuhalladhina amanu قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون جل ربي آياتك أنا خيستي يا أيها الذين آمنوا جئت أمتك أنا قوت للبا ورد التمن خنا للبا قوا أنفسكم وأنجبدوا ربنا الدام الجرد لبوت يسلتي ساعاجي وأهليكم لبو تيسن قفانتي ماتي تيسن آلي تيسن اللي تيسن مال تيسن ليرو نارا جيد مران فديوان راتيسن كنا بدجان نمرا لبو تيسني في لبو ماتي تيسني تيسن آلي فخرا تيسن نموت اتقافة مغايسن جل جرهن دماو بدجان نمرا تيسن آجي بدغنا والسفيه هنا بدربين درسه فجين يتلبو تيسن راتيسان جوهنا أشوف جيسات أنا رئيس التربين دبت وقودها الناس والحجارة بالجهنم خن كبسيسا لسا دعادا في المنامات خنر رالبو تيسن التمات تيسن تيسا بالدين جهنم كل أممات مجرى مربي تكو إني هني المنامات في الدان دعان كبسيسا ما جاء القرآن نفهم dijan nam kule daga rafil manamati kapsiham dagan kame khandati kapsihamu jene ukad batan daga namonne sirratti gabbaro manama khandara basedda tujra ومن الناس من يعبد الحجارة نما دغ مغبرو تجرا غا نما كنرا واهن شرك لا اما زمان ابو ذا كان ويا وقت زبل ازدرا فا ولا الله غاتره نمني رب ما في وارث هذا وجه غبر مكان والقدر لا ليت غبر المنا ما كنرا نما دغ غبرو تجرا ومنهم من يعبد الشجرة نما مخ غبرو تجرا انا ما يا مسلم مجرا اما نما هوري غبر فاجر خرابي جهندي خنات عالم أما كيسين جرو خانك الله اسمه ما خنات نما ساعة جبرو تجرا لواء كيف تساعة خنا أكمل ربي بدأت الكلالة حتى سيرا موتم ما خبيجتي سنتين هنگا نمني هوري تكفر راجلاوه اتقافتنا إذا متكت تجربه خنات تطره والله لا ما تجرا دير ما تكيسا
akkasitti duuba guyyaa qiyaamaa dhagaa namni gabbaru kanaa fi warra dhagaa gabbaru kanaan ibiddi kun qabsiifamaa jee rabbi. Dhagaan maaliif jecha ibiddaan qabsiifama badiin qabu namaa gabbaree jennaan namoota dhagaa gabbaru kana akka gaaritti garaa gubuudhaaf wanda itti rabbi dhiiftee gabbaruu turte sumaa wajjin ibidda keessatti naqamtee dhugaa jaan hedduu qalbii nama cabsaa beeka. Hedduu qalbiin namaa cabde silaawanne ati ulfeeffattee kabajjee guddisuu turte san sii kabajamtellee wayyaadha. Kabajaa dhoorkee rabbii walumaanuu ibidda sanii fi nama gabbaru sanillee walumaan ibidda jahannamii qabsiisaa jentuba. Alayhaa malaa'ikatun gilaadun shidaad. Ibidda jahannam kana gubbatti foolisoonni jiru jajjabaadhaa ji. Malaa'ikaa jajjabduu rabbiin foolisaa bachirra kaa'ee qabi dhugaa jenta qacamma goor. Dhabi jennaan tanuma dho'ite. Itti darbi jennaan tatti darbi. Ta gubboo wayii takkallee sirraan qeeballee ta haasawa keen dhageenye laa ya'suuna Allaha maa amarahum. Waa rabbiin itti ajajje takka tan kilaafne ajaja rabbiin dalagi jeebu qofa kataleedu malaa'ikota kanaaf ibidda san irratti godhamee jira. Woomattee maraman dalaganii jira. Rabbiin ibidda kanatti hamaa kana lubbuu teessanillee tiisaa lubbuu maatii teessanittillee tiisaa jira. Lubbuu teenya akkamitti teessinaa jennee hoggaa laallu duuba tikti namaa eessa keessatti jirti namni eessatti tiifamu. Ilmi namaa bakka itti tiifamu rabbii guddatti amanuu kana keessatti tiifama. Imaana kanaatu nama teessi. Ilmi namaa rabbitti amanuudhaan ibidda jahannamirraa tiifama. Balaa adda addaa ta duniyaa gubbaa deemturraa illee ilmi namaa wanni ittiin tiifamu imaana kana duuba. Milkiidha wanni jedhan yoo ol deemtee sin agartu yoo gad deemtee sin agartu gamaa fi gamanattis deemtu gartu imaana keessatti yoo taate malee. Milkiin guutuun ilmi namaa milkaawe najjee nagaade fatanaa dabre namni kajaamu yoo imaana qabaate yoo rabbii kana bare lubbuun ilma namaa ibidda jahannam sanirraa illee kateeffamtu yoo rabbitti amanee shirkii eeggate tokkichummaa rabbii kana yoo qabate akka imaanaa kana keessatti dogongora hedduutu nama keenya mudata. Dogongorri hedduun nu mudatu nuti nama rabbitti amanee hin jenna dhuguma alhamdulillah nama rabbitti amanee jiru tokko dhuguma nutiin kun haa ta'u osoo hin beekne dogongora hedduu keessa seena uummanni keenya dogongora maalii keessa dogongora shirkii keessa seenna duuba. Shirkiin himamtu tun dhiiroo amma zamana kana keessatti ni jirti. Eeyyeenuma jirti. Dhabamteen dhabamne hawaasa keessa. Shirkiin tun dhiiroo dalagaa qofa keessatti jirti moo jecha keessatti jirti moo maal keessa jirti? Dalagaa keessattis ni jirti. Jecha keessa jirti. Ilmi namaa shirkii tanarraa nagaa ba'uunsaa akka namaadha jenna. Akka lixii takka gurraatti ta deemtu. Halkan gurraacha keessa ka deemtu. Dhagaa gurraacharra ta deemtu. Akka sanitti akka isiin san hin mul'annetti dhokottee shirkiin tun seenti jenne dalagaa ilma namaa kana. Yoo ammoo shirkiin dalagaa keessa seente dalagaan san badde rabbiin subhaanahu wa ta'ala nabi Muhammaditti hoggaa dubbatu lain ashrakta yaa nabi Muhammad wallaahi yoo ati shirkii dalayde yoo rabbi cinaa waa qabdee yaamte dalagaa kee guutus yala balleessine dileetuma goonaa jeetetti dubbata. Shirkiin tun akkamitti ilmi namaa ammallee keessatti argama. Keessatti argama. Waa yaamuu kana keessatti shirkiin jiraadeera. Yoo waan gabbaran kana keessatti, waan yaammatan keessatti, waan kadhatan keessa shirkiin jira. Wanni bakka kana deddeebinee as jabeessinee dubbannu bu'uura wanna kun asirraa ka'ee waa torra. Hawaasa shirkiirraa walabateetu rabbi harkata. Nama shirkiirraa fagaateetu harkata rabbii kana. Shirkii fi dalagaa waliif haallaadha. Shirkii dalagaatiin ibaadaa godha yoo jette nabiyyiidhaan rabbiin akkana jechaa jiru. Lain ashrakta wallaahi yoo sharraksiifte dalagaatiin si alaa balleessinaa jiru. Iddaa salaataatuma nuti soomanaatuma yoo shirkii dalayne dalagaan san fudhataman qabdu. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. متى كفارا كيسر فأنفني نموت كفر ربي جبره. كفرم بكبر بتنا من إيمانا خنا نركنه كل في إيمانا خنا فرنه غير دلجا خير دلجا دلجا كم جوانا جربي خنا دلجا إنسان بفنيت فجعلناه هباء منثورا. كأراب بثور داراب بين فوت جوانا واتكلم دلجا سنرا هو أبو فتشن دلجا هيجا
kanaaf shirkiin tuni waan rabbi nama dhorku ilma namaatirraa nama hoggaa yaammatu afaan isaa rabbii kana yaamuun beeyneetu jira gongoratee akkasuma bareen beeyne yaa rasuul naddirmadhu jaagaa amma namni kun gariin hoggaa sa'u yaa rasuul naddirmadhu sayyidii abiyyoo naddirmadhu yaa sayyida maaroo naddirmadhu yaa inni gaa hayaammatu barbeessee ilma rabbii guddaa dhiiseetuma kadafee rakkoo kana akka inni firu barbaadu sayyidii maaroo fi kana kanatti duba afaan isaa fiiga duba waan kana bar rabbiin hin jaalate rabbiin akkana hin jaalate yeroo kadhannu nabi muhammad alayhi salaatu wassalaam ashrafa khalqi rabbiiti bar nabiyyiin kuni irra caalaa uumaa rabbiiti yoo nabi muhammad ka yaammatu taate rabbi sirraan jaalate sirraan qeebala yoo haatee bakka waalaaltutti deemte bakka waalaaltu san bakka rabbiin dhagi jeesan ajajinii bee bakka rabbiin takka ajajumamee rabbi irraa dhufe rasul irraa dhufe bakka waalaallatan kana dhaqi ilaalladhu haji neera guma xiqqaa tokkollee nama namatti mul'ee yoo dhageenya ni jira wanni kanaa kun hin jiru bara wanni bakka waalaalan kana dhaquun nama ajaju hin jira hin jiru bakka sihiri yoo bakka falfalaa mee gotakka ifama wajji warre ala haasa kuni sagantaa yohaana siniifin dhiisa yookaan sagantaa tiyyitan dhaggeeffadhaa dafeetiin isin baadhata haasawwan hin barbaachisa dhaamsolii galaa karabbii keenyaa kana dabarsinee ummanni nu dhaggeeffatulleen ummatuma tokkoon itti nama hedduun itti daddabri jira dhaamsa fillee dafnee deemna waan shirkii waan lafaata ilmi namaa jaban ammaa kana keessatti yoo badii takka takka ittiin teeka coraan isaa suukannaawee rifatu bakka shirkii kana ugaa dhufte laaftuun laala gaaf tokko jee namni tokko ulamaawota warra dabran kana keessa niin haasaweeji rasootuma kiyyattiin haasawe barga waa'ee shirkii kana ugaa nan barsiisu laaffisanitti malaalaniiji laaffisanii laalan miizaana rajula silkaan kanaan gaaf tokko rifadheetii yaaddawee kanama yaaddamu taa'aji maali sheekarra maal taatee naan jennaane bari yaaboo munkara tokkootu argamee inji maali munkarri bari shirkiitu ganda keessi dalagame haa tana ni dammeessin hawaasni wallaalmaa kana godha jeniituma caljain jeema haya ganama kaani sanaa yaddawee ta'a dhufa maal taate sheekaa jennaan bar edawaan hantuu takkaatu dalagame maali namaatu haadha ofii ni kaa hidhate jeeji Allahu akbar jeera dalfate maaluma dalagaana kana fokkoti akkamumatti wanni kanaa taati jee ilmi namaa dachiin garaan galte jee la'allahu nin beekani jee jeroonni kanaaf gaddee isii tanaaf laaftuun laala kun dubbiitiin galaniif jedhu hundarra guddaa wanni rabbiin balaaleffatee jidde maale shirkiidha jechuudha isii guddoo tana laaffisanii isii badima guddoo taatee xiqqoo jalaa kana waan hamtu beekaniif irraa rifatan jedhu wanni ilmi namaa irraa rifachuu qabu shirkiidha umriin zaman ammaan nuti kannamne umrii gabaabduu keessa jiraannu kana keessatti dalagaa yoo shirkii irraa wala bantaane waan takka dalagee sirraa nafne dalayde laffaatiin sirraa nafne ittiin oolle harka daaraa hare hajaan santa kanaaf hawaasni keenya eessatti duuba rakkoo ofii hiikkachuu qaba diinuma kana keessa hirmaanni jira bakka imaanaa kana rakkoon itti hiikkatti milkaa'e hajaamu namni imaana kana keessatti yaa ummata keenya yaa nama dho'isee kara bakka falfalaa deemu sihiriin haraam rabbiin waa'ee sihiriidhaa dubbatee namalleen darartu namalleen miitiga hayyama rabbiitiin malee warri immoo falfala naanna'isisan ummata kaafirtoota ka falfala godhachuu deemus ka sihirii nama godhee qabeenyuma namaatiif haa jecha wal dhabbii takka takkaaf jecha bakka falfalaa san dhaqee dhaabbatu ummata kaafiraa san duniyaa isaanii akhiratti jarra kun gurguree jira waan rabbi dura akka malatti duuba hamtuu isa gaafachiiftu namni kun rabbi isaa dhabee jira namni bakka falfalaatti deemu duuba ilma namaatirraa nama dhokotee gara bakka falfalaatti deemutu jira kaan bakka waalaaltu deema duuba kaan bakka shirkii bakka waayaaman kana deema kaan afaanin oggaa haasa'u usaa jole callisaa godhakka kaan rasuula yaammata barakaa rasuuliin barakaa maarrootiin jee
أبي مكانا ورا بسات الروان كنا بده بكخنا دي مدوبا يا أمة خيرنا ولا كنون دي ممكن ربي نجيبه نما دلقا يفيد الكل ربنا وعطايسو ملكي غوتو ركعتوني بربانا من ملكي غوتو إيه سخاي سجرته لا إله إلا الله محمد رسول الله يتبعو كنا غاي سجرته كلماتهم كلمة من كفار قريش يراهونه محمد يجدو كبسول كبوتران يتشكنا جتشو دين هيك يتشكنا تلني بيخال خنا قاف تكو ني رسول خنا انجزيم دول خلافان اولو حاول دفنه جمر يمني جان اتلي وان رد يبا والفخنا ديسي بتلي نيوان تكتكتا جنة اللي بنا ولي فاقلو هي جني ولي دفنه يرو لدفن كنا رسول التمانيت يودي سواد جلال الجيفته ne jecha tokko isinitti muuji'e jechi san kame kayoo isa kana qabattan akkuma jirutti ummata arabaa kanaa fi alama kana guutuu harka keessan jalatti oolu ka hooggantan arabaa fi ajanni guutuun gibira keessanitti hin galchu tokko ne jecha akkasii san isinitti muuji'e eeyyannuttuni kan akkuma jiru quba shaneen itti farramuudhaaf deeman hin jiru kana nutti kanuma barbaannaa miti واحد لقديه خنا دنيا نموت ونمجارة تبكاتا guutumatti kana nutti hedduu takka feena kanaan gumaas duraatu eessatti irraa dho'isite maaliif nutti himne jeneeni bara hoggaa kana rasuulli quuluu laa ilaaha illallah muhammadun rasuulullah jeen allahu akbar sata nutti dheessinuu tanuma أبو قربان كن متبتا جني جامع خانه أراني برادر أيان جالا ونما رسولته يا محمد دوغارا ملكين المرما يسخيس التجرتي ليست في المال والجاه صدرك كبار شو بس تنجرت ملكين كدين كبار شو بس تنجرت ملكين عنكو كبار شو بس تنجرت بيه رب صدا غيس التجرتي نمد رب برك كبار كبار سلام رب صداته خناف من كروته ما أنت الرئاسة مخنا أكجن داتت دين لكمنا الحمد لله شيكم نقول سجى أكجن دكاني خناتت شيء سلطان نسجى درسونا لنا نسل مخاي سجى ركو نمر رابرة تنين كبدن ركو دين إسلاما إن كبدن دين سنكيس همد دجرا دوبا دين كنبرا ديله إبنه كرام انتشات أسديبنه قرآن خنا لفاني كبسيبنا موتم جتن جندنا nama wala fakabsi samala wala takay la fane kabatti din islama nama la fakabsi sutta jama bar arradar gagodin la fakabsi tufayna nati rabbi len sar majala akara fun tara she kadir kaase asul jurutte jarille de mane jarri motumma din kana diban jiran ga be kama motumma na majru din irrete chana rabbachi jira galata gudda harakato ifma abdala gabar ifma انت ملبو اسات يودين كردي بدر المار بر ما داو ما وتم مار ما فا دين كردي بدات مره هاتو موتم ما نمو خبجي اسنيس برا منتي خنا ان جو خنيته خلاص ريتنا كنا ديما جيبر خبجا بدا دين كان انما رد في مال جتاجرا آداب فقط منتين نتين تو خدران را دغاو دين خنا بلال الفن ولا منتين تسريدا ونسال فيوق ابتنا جيني دفا ingartane social media kana gubba ammo onde deemu hanganamne safu hawasa cabse uffatu kana dubartinis jilba olib deebite dhan fatto harar togar kan qabani kharay daawo hujira warra mamul lisede warra mata qulla de muqarral la lalat mibrakutan khasafu balla isfana qabujira ni bara jala deemu jira warra aada ummata kana la kan tanate khanaf nute hawasa muslimat حواس الدين كنا نوجنا مو حواس القرآن كنا يودا جيدي ملكا حواس يو قرآن الراجرجل يو قرآن نقايس تبكنا ده يو قرآن نقايس ميزارة ده حواس الدين الدنيا انكسر وكفتانا ما حواس الدين كنا قد جرب نوابون نمونا سندرو دبران يرود ارتودي من علمي برباده علمي قالي نموتا جالة فربين كنا دين قالي خنا قبانه جرو في دوان خرت جران ردونه رب يجول قلنا نخنا نفايست للافه موسيقى كندفلته اكسما منكر ددا كندفلته سو من قدون جدو كندا جرتو سو بوتنا فوشا جرتو سو شيكن جرو سو غره مجلسا جرتو
sababa wal dhaga'uu dhabuudhaatiin osoo dargaggoon amantii jaalatu osoo hawwan amantii jaalatu jirtu osoo shamarran amantii jaalatan jiranii nuti amantiin dhugaa isa laaffattee bakka dhabdee munkarri lafa qabachuudhaaf gaadee sardina kana achiituun ma jira hawaasa muslimaa ka quraana kana hordofu taana quraanni hoggaanu bira laafaa ta'e mee kamni keenyaa maal mee alafaa kaanu haadanna ilmu dhimma kun barbaachisa mata keenya quraana kana jiruunis du'aanis qabannee irratti haa jiraannu ismarratti haa duunu dargaggoo teenya lafaa kaa walitti dhufaa ijaaramaa imaamaa wajjin darasoota jiru wajjin barnoota keessan gadhaaba barumsatti fufaa namni waa baratee fi waan baranne akka halkanii fi guyyaatti garaagarummaan isaa kanuma nama waan barateen wanni isa ilmachuudhaaf deemu waan laafaadhaa miti shayxaanni isa jallisee hararaa baasuu deemu dargaa fi balaaqalaan isa ilmachuudhaaf hooysitee jala deemtee ilmachuudhaaf deemte akkasii bara nama meeqaan nu nyaate hin beektane qarxaasa namni si awwaale sirraa hin baasaa maallaqa garaaf kenne namni nu hin jiru bishaanin asitti sii baasaa re'ee gurraatti kanaa qopheessii jee namni waa sirraa qalate hin jiru laafaa bara isin ilmachuun kun bara nu kana fajibbaa bara mana namni akkasii waa ilmisan nuti mas jiraachuun kun gara gubaa bara nu bisi waliin dhiyaatuun kun ni aasa nu jalaa dammeessan jedha silaa'oo namni waa bukan hoggaan jiraanne kam godha bar boonumarratti irmaa laaftu takka laalee harkisee hara itti barbaadu sanitti haan falfala akkanaa sii godha maallaqa akkasitti duba namni rakkoo adda addaa keessa seenee jira kana hundarraa hoo ba'aa buusee rabbitti amanaa kalimaa kana qabadhaa keessaa gubbaan hin kana hordofaadhaan hin misooma keessan guddisaa ibaadaa masgida keessanitti hoottaa jabeessaa tokkummaa amantiin isin hin jettu qabadhaa wal dhagaa adeema waan biraa takkaafin awwaatinaa salaata jabeessaa nun jee rabbiin maal nu balleesse jiran achi gadi na dhagahu jirane hawwan keenya waan hin jeefana dhagahu jirane hawwanni dhagaani hin jeedhan sa dhagahu jirra haa jedhe isaa kaayisa dhagahu jiranii irraa himuun maal barbaachisa dhagahu jirtane hawwan keenya akkana jaaga rabbi sinaan harkeessa akkasitti mee waan faallaa amantii keessa ni baaran warri jettan harka ol qabaame achirratti hin du'e takka isin godhee dhaaba munkara itti tumsinee gandaraa ni balleessine jettani munkaraaf hin tumsinu munkaraaf ni tumsinu mun tumsinu munkaraaf hin tumsinu balleessuu irratti walii tumsinee ni balleessina quraana kana lafa ganni dhaabna karaa amantii karaa quraana qara'uu karaa diin barachuu karaa ibaadaa qulqullinni dachaanaame harka ol qaba akkasumatti bishaan dhabne jettan ereefultan isinii waan kana diin gadhaabna jee kana akkasitti bishaan rabbi isinii haa baasu madda ajaa'ibaa rabbi isinii haa baasu quraana gadhaabuu irratti na isinii baasu beekaniyaa yoo quraana kana kanuma lafa keessanii akka dursan gootan dooyatti jiru hin jeebaramtu quraana gadhaabna eega jettan bishaan rabbi isinii haa baasu bismillaahi rabbi isinii haa baasu ganda bishaan hin qabne deebisa dhufne ganda masnoodhatti roobti rabbi nu haa fidu ganda kanaa bishaan biheefi isaanii quraana gadhaabe akkasitti harayyuu masnoon keessa olii gayyaatu sarabbi nu haa fidu ni danda'a rabbi isinii haa baasu bishaan rabbi isinii haa baasu bishaan dandaga rabbi isinii haa baasu hadhumtaa rabbi isinii haa baasu akka waliigalaa xobaafattan rabbi isinii haa baasu quraana gadhaabuu kana rabbi isinii haa laaffis bu'aadda seentanii jirtan reefun tanaas ahadiisa nama guutu rabbi isin haa taa'is kanaaf insha Allah khayrul kalaam maa qalla wadalla yoo maraaf caalaan haasawa waan gabaabbatee waan deemuuf san ibsuutu gaariidha jedha haasawa dheeratee bu'aan qabnerra haasawa gabaabaa waan deemuuf san bayyanseetu bareedaadha jedha lamaan oggaa haasawne asmarratti gabaabsinaa insha Allah namni duuballee hafee jira nama waan dhagee kana waan jedhamu kanatti fayyadamee galmaan gahee haa gammachuu guddoo looburan dhufu rabbina waa taasisu سبحان ربك رب العزة عما يصفون الحمد لله رب العالمين